Egaa akkuma argaa jirtanii obboloota koo mucattii tanaa akka sammuu taate dhugaa dubbachuuf ijoolleen keenya biyya Arabaa keessatti ijoollee baay'eetu akkana ta'a. Cinqatii wanti waan akkana kan namatti fidu yeroo baay'ee sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu, irraa irree of qusachuu qabdu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi tana wajjin ijoollee Dubaay kana keessatti akkana ta'anidha. Dunillee asumaatti waan baay'ee tokko nama gaddisiisu biyya kana keessatti ijoolleen ala jiran ni beeku. So amma beektanii hiriyoomatu ijoolleen ala hojjetan kun yookiin immoo baqa sababuma tokko tokkoon of cinquuf dhiphisuu injira miti hojii wajjiniin dhiphin sammuun namaa hin danda'u. Kanaafiyyuu wantoota kanarraa of eeggachuu qabdu jechuudha. Nagaan waaqayyoo akka jirtanitti isiniif haa baay'atu, nagaa isiniin gaafanneeti. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee waan akkana kana waan argee baay'ee akkana gaddisiisa. Maaliif ijoollee baay'een yeroon akkanatti argu hin beektu biyyoota Arabaa kana keessatti. Dhugaa dubbachuuf takka lamaa miti guyyaa guyyaan argaa oola. Garuu wantoonni waan akkana kan namatti fiduun maalidha? Yookiin qarshii ergiteetu qarshii sun nyaatama baqa. Akka baqa sirriitti humnaa ol aaru. Cinqatiin namatti baay'ate. Baqa yeroo sanitti tasgabbaa'uu qabda. Beektee qarshiin tuni dhugaa dubbachuu fi qarshii tana hojjettee ni fidda. Egalee hojjettee fidda. Garuu immoo sammuu kee koonguma sammuu kee eenyusi taanan rakkoodha. Kanaaf wantoota akkanarraa wantoota dhiphinaa yeroo baay'ee aaruu, dhiphachuu, boo'uu, gadduu waan akkana kanarraa yeroo tokko nama mudatu osoo hin taane nama mudata. Garuu immoo akkas cinqii baay'isuun yeroo baay'ee gaarii miti. Isin galee nuti keessattuu biyya ambaa kana keessatti dhugaa dubbachuuf waa baay'ee yaannaa, waa baay'ee sinaarraa. Garuu immoo akkas badaa hanga sammuu keenya nu tuqutti aaruu hin qabnu jechuudha. Isin galee boo'uu jira amma beektanii mucayyoon takka maal jetti koomentii na barreessiti. Ergan boo'uu qabee waggaa 2 dhugaa dubbachuuf amma waggaa 2 guyyaa guyyaan na boochisti jettee madaba. Kanaaf boo'uu hin qabdu. Isin galee wanta isin hin galle tokkotu jira. Dhugaa dubbachuuf isaanii boo'uu yoo isin asarrii teerichanis haa ta'u, nama biraatis haa ta'u, riyaa keessanis haa ta'u, maatii keessanis haa ta'u, yeroo isin aarsan aaruun waanuma jiru ta'ee garuu immoo akkas dhiphina injira miti. Hanga sammuu kee bira ga'utti aaruun qabdu. Of tasgabbeessuu qabda. Yeroo sanitti waan san irraaffachuudhaaf, aarii san irraaffachuudhaaf yookiin akka amantaa keessatti yookiin faaruu banattaa yookiin immoo baqa kadhannaa yeroo sanitti jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo biyya ormaa keessatti sammuu ofii dhabuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Rabbi hunduma keenya nu haa eeguuti. Kanaaf waan akkana kanarraa of eeggannoo godhaa isiniin jedha dabalataanis. So qoricha fa'aa walitti godhuu, waan akkana lafaa waan seexanaa kana walitti qoosisuu waan akkanaatiif baay'ata. Warreen alirraa hojjettan ta'ee biyyoota Arabaa keessatti akkuma dhagaa hullu kana guyyaa guyyaadhaan keessattuu ijoolleen ala hojjettan mana tokko keessatti galtan mana ijaazaa jechuudha. Sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu. Waaqa wajjin yeroo baay'ee wanta kun waan akkamitti akka namarraa gubatu akkam baqa yeroo baay'ee laphee qulqulluudhaan waaqa kee waamanatti saalutii yoo goote kuni kan amma ta'e. Kanaafuu ijoollee meeqatu asii jaan je'ee galee achitti irree gara dhabee dhugaa dubbachuuf biyya Dubaay kana keessattuu. Kanaaf nama mana kontiraataa jiru koo birriin xiqqoos taatu madaamsitti iyyitu dhugaa dubbachuuf fataa itti jiraatta. Cinqatiin qabdu baqa. Kuni na mudataa kan ta'a waan akkanaati jetteetu yaaddu.
warroonni ala hojjetan kun warroonni ala ba'an kun yeroo baay'ee dhumni isaanii akkana baqa. Walitti naafu waan akkasiitu jira. So waan akkasiitiin hin jedha obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa. Waaqaa gaditti nutu of eeggachuu qaba. Nutu sammuu keenya eeggachuu qaba. Qarshiinis baddu beektanii na fidaa anumatu ishee fide jettanii ofitti amanuu qabdu. Amma yeroo darbee mootummaan mana diigaa ture, lafarree fudhachaa ture, caraqaa deemaa jire. Waa'ee isaa hojjedhiitan ture irraa viidiyoo darbe keessatti. Yaa ta'u malee dhugaa dubbachuuf ani waggaa dheeraatti dadhabee waggaa dheeraatti dadhabee nan dhabee yeroo kanatti dhugaa dubbachuuf biqaa kaabsuu wayinatti fakkaate dhugaa sanatti fakkaanni soo sammuu kiyyoo hin ajjanannaqne haan nama wajjiniin masqalaa jedheen callise obsaan eeggadhe. So guyyaa takkatti aan waggaa 10 xaarte yookiin waggaa meeqatama xaarte guyyaa takkatti gaafa dhabdu baay'ee aarta. Ijoollee baay'ee naaranii gaddanii ijoolleen kiloorksii dhuganii ni jiru. Har'aa obsaan waaqa kee gaafa eeggatte waa tokko tarii waan xiqqoon tokko guddaa sii ta'uu danda'a. Hin beekamu. Wanta ittiin milkooftu hin beektu har'a. Dhugaa dubbachuuf gaafa lootorii kuttee namni umaan qabne tokko lootorii sun guyyaa takkatti baatee fi aftaamii ta'uu danda'a. Sikelee. Kanaafiyyuu tarii anis immoo kan waaqayyoon eeggadhe jedheen biyyuma arabaatitti deebi'ee hojjedhee. So galata waaqayyoo hojii beektanii fayyaa qabaatanii hojjechuun waan guddaadha. Of cinaannaquu boo gaddummaa fi baqa sammuu keessi dadhabsiisa malee wanti si fayyadu tokko hin jiru. Kanaaf har'a obsinee waan namatti hunduu darbee giddis boojjisuunis darbee ijoollee baay'een dhugaa dubbachuun lubbuu ofii baasottu illee kan tureetu jira. Namni baay'een illee biyya keessatti of ajjeesee hin jira. Mana isaanii dhabanii ni beektu. Kanaaf har'a immoo warroota manni irraa diigame san akkasumas immoo daandiin irra jalaa ba'e san tikkiin haa kennamuu gaafa jedhan sabbar seenaa bareedaa wayisii dhugaa dubbachuun dhageetan uumaa sanatti fakkaannee ana yeroo jalqabaatu sumaa natti fakkaanne baqa akka waaqayyo nama nyaachise yookiin immoo akka waaqayyo nama laate nyaatu jedheen callisee ammas akkana jedhanii ijoollee fudhatanis ni jiru. Kanaafiyyuu gaddiis maal taanis wanti goonu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadetanii abdii kutuun koo gumaayuu nurra hin jiru. Waa tokko obsaanii eeggachuudha. Tarii ni milkoofta. Akkasii milkeessummaa waaqa waan ta'eef milkaa'uu dandeessaa. Kanaaf gadditee boochee maal taate sammuu kee dadhabsiiste sumarratti dhiibbaa fida malee nama biraati irratti miti. Har'a ijoolleen akkanaa kun tarii hojjetanii gaafa firii dhaban firii gaafa siniin jedhu hojjetanii waggaa dheeraa lakkoofsanii gaafa homaa qarshii takka dhaban itti dhaga'ama baqa sammuu isaanii akkas ta'uu danda'u. Kuni beekumsa miti. Obsuudha malee yookiin immoo obsaan eeggachuu. Kanaafiyyuu waan kana irratti waan xiqqoodhaaf jettanii abdiin kutatinaa isiniin jedha. Wanti isinii dhaamuu barbaadu isinii dabarsus immoo isa kanadha. Osoo kanatu jira yeroo gaddineetti sabbar seenaa akkana kan dhageenyu ta'e baddeen badduu. Kanaafuu obsuun dirqamaa. Tarii waan ittiin milkooftu hin dhabdu yookiin immoo wanta dhabdeedhaaf wanta konkumaa waan nyaattee bultu hin dhabdu. Dhabdeedhaaf yoomteedhaaf jechuudha. Namni akkittuu jiraata. Innaa kana isiniin jedha obboloota koo wanti sammuu keessan of dhiphistanii boochanii maal jettanii gadditanii sammuu keessan of dabarsitaniif hin jiru cinqatii. Kanaafuu cinqatii faarsuun gaarii miti. So
waan akkasii dhaamaanii wanti dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee ijoolleen akkanaa kun maal irraa kan ka'e jechuun tokko ana beektee gaafa namni tokko beektanii ijoolleen maaluma ta'anii akkana ta'u maal ta'anii sammuu namaa xiqqoodha dhugaa dubbachuuf wanti qooyuu aartee qabanoo xiqqoo sanirraan bakka sammuu beekuu hin danda'u. Kanaaf biyya Oromoo keessatti immoo waan akkanaan barbaachisu siniin jechuu barbaadetanii nagaa turaa turtii gaarii qabaadha. Viidiyoo kana immoo warreen dhaggeeffattan laayik sabskiraayib gochuun dagatina. Baay'ee.